naannoo sanii irratti imaammanni isaan hordofan xiqqaatullee garaagarummaa qaba. Gabaabumatti filannoon Ameerikaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa cimaa qabdi. Siyaasa Itoophiyaa irrattis dhiibbaa qabdi. Diinagdee irratti dhiibbaa qabdi. Gahee yookaan shoora Itoophiyaan naannoo sana irratti taphattu irrattis dhiibbaa qabaatti jechuudha. Akkuma biyyoota kaanii Itoophiyaanis filannoo Yuunaayitid Isteetsi itti dhiyeenyaan hordofaa jirti. Yoo Haaris ta'ee Tiraamp mo'atan imaammanni isaan Itoophiyaa irratti hordofan ni jijjiirama. Haaris yoo mo'atte imaammanni kama ammaa kanaan kama Joo Baayideniin wal fakkaataa waan ta'uuf guddoo garaagarummaan natti mul'atu akkuma duraan turetti kan itti fufu ta'a jedhee yaada. Xiqqoo wanni tokko jiraachuu danda'a garuu waan jijjiirama guddaa jedhamu hin eeggamu jechuudha. Garuu yoo Tiraamp kan mo'atu ta'e akka wanni tokko fakkeenyaaf isaan keessaa bahee warra Rippaabilikaanii keessaa Tiraamp wal qabatee imaammata isaa ka biyya alaa baay'ee tokko jira. Maal jedhan Project 2025 jedhamee kan yaamamu. Isa yoo laallee jennee keessattuu gara gaafa Afrikaa kanarratti jijjiirama imaammataa agarta. Bulchiinsi ministeera muummee Abiyyi Ahmed eenyu soo filatamee fedha? Maaliif? Eegii warri Demokiraatii aangoo qabateen duuba moor dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti deemaa ture. Kana amma ka dabre irraa yoo dhuftee jettu Rippaabilikaanoti waan mootummaan tokko raawwatuuf fedhu ispeeshaalii waan nagaa irratti waan garaagaraa irratti garuu wanni dhiibbaa godhuu yoo taate malee gama waanni keessoo kanarratti guddoo wanni hin qaban natti fakkaata. Dhiibbaa godhanii yookaan immoo relatively Tiraampitti warra Demokiraatii irraa Tiraamp maybe waan agawaa fallee sirreessuu danda'a. So ani imaammata inni amma Somaaliilaandii irra qabu Somaaliyaa irratti qabu kanaan wal qabate dhimma Somaaliyaallee Somaaliyaa irrattis illee aarii qaban Tiraamp fa'aa jechuudha. Kanaafuu I think gama saniin dhimma ammaa shororkeessummaa kana faayit godhuuf illee ta'etu isa priority godhatan waan akka mirga namoomaa maal kana caalaa isarra waa wanni jedhanuuf akkuma Rippaabilikaanota kanaan duraa jechuudha. So Dr. Abiyyi fa'aa isa waan filatan natti fakkaata jechuudha. Keessumaa dhimma gaanfa Afrikaa irratti ejjennoon Tiraamp maal akka ta'uu danda'u obbo Nageessaan akkanaan ibsu. Jibuutii irraa aarii waan qabdu qabaanuuf Tiraamp fa'aa maaniif Jibuutiin isaaniitiifis beezii kennitee akkasuma ammoo teessuma warra Chaayinaatis kennitee jirti. Maafi nuufi Chaayinaa wal biratti kenniti ka jedhu Somaaliilaandii fa gargaaruu mootummaan Somaaliyaa akkanuma maallaquma kenna nyaata malee waa takka hojjetaa hin jiru ka jedhu waan qabanuuf kun waan jiruuf gama Itoophiyaa fi akka imaammata wayyaa ka tolu kamichuu ta'e ta'uu danda'a jedhama jechuudha. Project 2025 isaa waan kana